waa biyya kana wannu kadhannu addatti gurguddoota jajjaboota warra siyaasa gaggeessan warra biyya bulchan keessattuu biyya Oromiyaa biyya kee jiraannu raafamni guddaan mataa hamma miidhaatti kana jechuun warra guddaati hamma warra xixinnayyoo akkasuma warra beekaadha jedhamanii aga warra hin baratanitti xiyyeeffatee namoota baay'ee beekumsa qabnaa jedhan namoota biyya kana duula guddaa banama wanti kun dhiyaateera hin kadhannaafi namoonni sagalee kana dhaga'anis fagoo dhiyoo kan jiran waa'ee biyya keenyaa akka kadhatanii waamichan godhachumaaniyyuu kadhachuu yoo hin kadhanne rakkoo guddaa lola guddaa waan keessattuu namoota bebbeekoo warra siyaasa gaggeessan warra biyya bulchan namoota jajjaboo irratti waan xiyyeeffatudha. Egaa waaqoon kadhannaa harka kee lamaan ol fuudha. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosin ibiddi araara waaqayyo isinitti sararamu. Kellaan waaqayyo isinitti haa ijaaramu. Duulaaf lola oduu lolaa rakkina raafamaa karaa xiqqaa karaa guddaa dhufu balbala keera dabarseera. Har'aa jalqabe ibiddi waaqayyo isin haa eegu. Harka keessa walitti rukutaa ta'a. Iddoo jirtanitti ibidda bobeessa. Awwantan isitti muka duwwaa lafa jirtan kadhannaa cimsaa. Kadhannaa cimsaa keessattuu addatti kutaa biyya Itoophiyaa keessatti biyyoota sadii yookiin naannoo sadii bara 2018 maga bara kana fixaa jirra. Rakkoo bara kana uumamaa deemu. Bala akka tasaa rakkoo uumamaa deemuun biyyoonni sadii 2018 bara haaraa dhufu beela guddaatti kufu baay'ee. Beela guddaatti biyya sadii. Beela guddaatti kufa biyyi sadii. Beela guddaatti kufa. Keessattuu kutaa biyya Oromiyaa kutaa baay'ee godinoota 4 beela guddaatti kufu. Beela guddaa rakkoo guddaa dhama. Mootummaan biyya Itoophiyaa deggiree bira dhaabbatee hamma dadhabee biyya alaatti daataatti kadhatutti ga'a. Kanaaf haa kadhan. Ilaa kun mul'ata barootaati jiran ergaa barootaati. Rafina gaafan kana sitti himu ani ofii kooti nan kadhaa Waaqayyo garuu ergaa kanatti meera. Haa kadhan biyyaaf